keessan walitti bu'iinsa amantii keessaa harka qaba jedhamee kaa'ama. Kan akkam ilaaltanii isin gama keessanii kan akkam ilaaltan jennaani waa'ee barattoota amaaraa uguramtee maaliif hoggansi keessan sadarkaan jiru ibsa garaagaraa kenna. Hoggansi isin to'atamu maaliif ibsa garaagaraa kenna. Inni lammaffaan paartii badhaadhinaa kana hojjamaan isiitiin itti furmaan isii gaariidha. Itti hawwate dubbisneellee jira. Garuu garaagarummaa keessanii Abiyyi dhukkee irraa haasaarti ijoolleen Dubaayii. TPLF gaafa qabsooftu uummata Tigraay qabsoo bilisa baafattee qabsoofte gaafa ammoo biyya qabatte Aksuum keessatti akka masjiidni hin dalagamne uggurte. Isinis akka Oromoof qabsoofne jechaa akka qabsoo Oromoo tana akka namni tokko tokko sooshaal miidiyaa irraa waa agarru biyyallee jirru dhugaallee jennu waan dhageenye irraa gaafannaa qabsoo Oromoo jettan isin hin jedhani garaagarummaan keessa paartii keessaniitii fi kan TPLF maaliin jechuu barbaadaa xumuree galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kepala Minister Tuan Bernama Batu, Sumina Jatuh